Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota maatii hawwii YouTube lakkoofsa 12 nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirteetti isiniif haa baay'atu. Ani nagaa fayyaa kootii siis akka nagaa fayyaa taatan maqaa waaqayyootiin abdiin qaba. Kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanaalii kiyya warroonni jalqabarraa kaastanii hanga ammaatti like, subscribe, share, comment gochuudhaan nafaanaa jirtan guddaa isaa galatoomaa isiniin jedha. Warroonni guyyaa irraa kana mana kiyyaa haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kiyyaa ta'a isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa irraa kana akkuma irratti argitanii foroforiin maali akkasumas immoo yoo foroforiin gara gogaa keenyatti dhufe haala kamiin ofirraa ittisuu dandeenya yookiin immoo ofirraa balleessuu dandeenya. Jalqabuma irratti immoo akkasumas foroforiin kun akka egaa foroforii jechuun baakteeriyaadha. Baakteeriyaan kun haala kamiin immoo gara keenyatti dhufuu danda'a jalqabuma isaa kan jedhu waliin kan laallu ta'a jechuudha. Amma kallattumaan gara viidiyootti waliin dabarraa. Tokkoffaa irratti foroforiin fuulaa fi mataa keenya irratti wanta uumamuudha jechuudha. Akkasumas yeroo foroforiin gogaa mataa keenya irratti uumamu oksisuu fi gogaa qaama keenyaa irratti immoo bittinnaa'uudhaan qaamni keenya akka nu oksisuu baakteeriyaa nu taasisuudha jechuudha. Akkasumas rifeensi keenya irree akka inni bubuqqa'u taasisaa jechuudha. Foroforiin baakteeriyaadha. Baakteeriyaan kun immoo amala baay'achuu yookiin immoo faca'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf gogaa mataa keenyaa irratti yoo foroforiin uumame yookiin immoo rakkoon baakteeriyaa foroforii kun yoo nu muddata ta'e yeroo nuti nu oksiseetu rifeensa keenya jechuudha. Gogaa rifeensa keenyaa sana yeroo nuti hooqnu ni bittinnaa jechuudha. Uffata keenya irratti gadi bittinnaa, qaama keenya irratti gadi bittinnaa, fuula keenya irratti ni bittinnaa. Akkasumas immoo nuti harka keenyan gogaa mataa keenya yeroo nuti mataa keenya hooqnee raawwanne dhagneetu uffata nama biraarree harkaan qabna yoo ta'e rifeensa nama biraarree harkaan qabna yoo ta'e caarraan daddarbuu isaa baay'ee salphaadha jechuudha. Haala kanaan namoota biraatti illee ni daddarbaa jechuudha. Maaliif wanti isaa baakteeriyaadha waan ta'eef erga gara nama tokkootti uffata nama tokko harkaan qabna yookiin immoo nama tokko irratti baakteeriyaan kun tokko bu'ee taanaani ofuma isaatii wal horeetoo baay'ataa jechuudha. Jalqaba dammoo jechuudha. Jalqaba akkamitti baakteeriyaan kun nu qabuu danda'a kan jedhuu fi akkaataa qabannaa rifeensa keenya akkasumas immoo qulqullina keenyati jechuudha. Yeroo baay'ee rifeensa keenya qulqulleeffachuudhaaf yookiin immoo sirreeffachuudhaaf qulqulleeffachuuf yeroo baay'ee sirreeffachuudhaaf gara mana mataa yookiin immoo warra rifeensa sirreessan bira deemnaa jechuudha. Yeroo warra rifeensa sirreessan bira deemne wanti isaan filaadhuma nama tokko filanii nu filuu jechuudha. Akkasumas yeroo rifeensa keenya qabsiisa yeroo nu sirreessanii qabsiisadhuma rifeensa qabsan karma nama biraa qabsanii nama tokkoofis qabsiisu yookiin immoo walumaa galatti tokkumaan fayyadamu jechuudha. Inni kun immoo baakteeriyaan kun namni tokko hin qaban yoo ta'e nama tokko rifeensa isaa ittiin qabsanii qabsatanii nuuf ni qabsiisu taanaan gara keenyatti darbaa. Filaa nama tokko filatanii immoo nuu filuu taanaan nutti darbaa jechuudha. Inni jalqabaa fi inni caarraa bal'aa qabu kan gara keenyatti fidu mana rifeensaati jechuudha. Kanaaf yeroo mana rifeensaa deemnu osoo qabsiisaa mataa keenyaa fayyadamnee filaa mataa keenyaa fayyadamnee baay'ee bareedaa fi filatamaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo shaampoo fi kondiishinariidha jechuudha. Keessattuu saalfeetii fi immoo saalfeet piraames alkool keemikaala jedhamu jechuudha. Shaampoo keemikaala kana of keessaa qabu. Yeroo baay'ee shaampuuleen keemikaala kan of keessaa qaban gatiin isaanii giddu galaanis gadi aanaanis ni jiru. Nuti shaampoon rifeensaaf waan hojjetameef saamunaa rifeensatti jenneetuma binnee dibachuu keenya maalat jechuun dhiqachuu ni keenya yookiin immoo fayyadamuu keenya malee irra ilaallu jechuudha. Mataa nama yeroo jalqabee ani shaampoo yeroo bitu gatii isaa ilaala malee wanta inni of keessaa qabu ilaallu jechuudha. Inni kun immoo shaampoon iddoo saalfeetii of keessaa qabu akkasumas immoo saalfeet piraames alkool keemikaala jedhamu of keessaa qabu jechuudha. Shaampoolee keemikaala kan of keessaa qaban fayyadamuu irra dhiisuutu nuuf wayya jechuudha. Maaliif faayidaa isaa caalaa miidhaa isaatu caala waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu gara dhumarratti immoo shaampoo akkamitti kan jedhu isiniif hima. Sadaffaa irratti wantoota sukkaara baay'atan nyaachuun immoo akkaataa itti baakteeriyaan kun baay'atu taasisa jechuudha. Baakteeriyaan kun erga gogaa keenya irratti mul'atee booda nyaata sukkaara baay'atu nyaanna yoo ta'e gabaabumatti baakteeriyaan kun akka inni wal horu akka inni baay'atu akka inni sirriitti nu dhibu taasisaa jechuudha. Kanaaf namni tokko erga dhukkuba yookiin immoo baakteeriyaan kun gara isaatti dhufeen boodatti
osoo nyaata sukkaara qabu nyaachuu baate filatamaadha jechuudha. Maaliif nyaata sukkaara qabu nyaanna yoo ta'e keemikaalli seelonni keenya ofii isaaniitii oomishanii akka baakteeriyaan kun baay'atu taasisa yookiin immoo keemikaala baakteeriyaan kun jaallatu oomisha waan ta'eef seeliin keenya jechuudha. Kanaaf nurratti akka baay'atu taasisa jechuudha. Maaliif wantoota sukkaara qaban yookiin immoo wantoota mi'aawaa ta'an waan jaallatuuf jechuudha. Akkasumas immoo inni arfaffaan dhiphina jechuudha. Baakteeriyaan kun fangasiin kun yookiin immoo foroforiin gareenya akka dhufuuf kan taasisu dhiphina. Dhiphina jechuun immoo gadda ta'uu danda'a. Wajjinutti baay'achuurraan sa'aatii boqonnaa dhabuurraan wixixxirri jennee aktirasii keessa yoo seenne yeroo kanattis foroforiin nurratti uumamuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo hirrina jechuudha. Hirrina viitaaminiitiin isaanis viitaaminoonni gogaa keenya barbaachisaa ta'an fakkeenya kanneen akka viitaaminii fi maanaraaloot jechuudha. Viitaaminii fi maanaraaloonni hirrina isaa yoo qabna ta'e foroforiin kun irratti uumamuu danda'a jechuudha. Viitaaminoota yookiin immoo maanaraaloota. Maanaraaliinis kan biraati, viitaaminiinis kan biraati jechuudha. Waa lamadha asirratti. Viitaaminii B12, zinc, akkasumas viitaamin D, iron isaan kun gogaa keenyaaf baay'ee tokko barbaachisuudha jechuudha. Qaamni keenya hirrina viitaaminii B12 fi zinc akkasumas immoo viitaamin D akkasumas immoo iron yoo qaba ta'e foroforiin gogaa keenya irratti akka inni uumamu taasisa jechuudha. Inni jaaffaan immoo yoo coggaarraa keenya akkasumas immoo marrimaan qallaan keenya rakkoo fayyaa yoo qaba ta'e viitaaminootaa fi maanaraaloota haala gaariidhaan gara seelota keenyatti dabarsuun isaanii yoo inni hir'ata ta'e yoo fayyaan isaanii rakkoo fayyaa irratti qabu ta'e isaan kun lamaanii. Kanaaf gogaan qaama keenyaa viitaaminoota kan akka B12 fi zinkii, viitaamin D, iron isaan kana gogaa keenyaaf barbaachisaa waan ta'aniif isaan kana haala gaariidhaan argatu taanaanii coggaarraan keenya fi marrimaan qallaan rakkoo qabaataanis foroforiin kun gara keenyatti dhufuu danda'a jechuudha. Amma immoo gara furmaata isaatti yaa waliin darbinu gara furmaata isaatti yeroo darbinu jalqabaaf mana keessatti yaaluudhaaf jechuudha. Jalqaba mana keessatti yaaluudhaaf tokkoffaa irratti loomiidha. Lammaffaan damma, sadaffaan immoo aannan itittuu yookiin immoo zibaadii fayyadamuudhaan mana keessatti ofirraa yaaluu ni dandeenya jechuudha. Egaa baakteeriyaa kanaan qabamne booda akkaataa itti fayyadama isaa yoo rifeensi keessan baay'ee dheeraa ta'ee fi yoo rifeensi dheeraa ta'ee fi kechisaa baay'ina qabatee isin dabilii gootanii fayyadamuu dandeessu. Damma maankaa tokko loomii gimmaasha itti cuunfitanii jechuudha. Asirratti yoo loomiin keessan bishaan baay'ee hin qabu ta'ee eenyu fayyadamuu ni dandeessu. Loomii tokkichi fayyadamuu dandeessu, loomii tokkoof gimmaasha fayyadamuu dandeessu, loomii lama fayyadamuu dandeessu. Aannan itittuu yookiin immoo urgoo jechuudha. Maankaa lama akkasumas immoo damma maankaa lama hanga 3 yoo rifeensi keessan baay'ee ta'e yoo akkasumas immoo rifeensi keessan dheeraa ta'e akka rifeensa keessan isiniif gahutti isin itti dabaltanis irraa qannastanis fayyadamuu dandeessu jechuudha. Garuu harka irra caalu rifeensa keenya osoo hin taane gogaa keenya sirriitti dibachuu erga dibannee kaanee booda miisaacii gochuu qabna sirriitti jechuudha. Miisaacii gochuu qabna maaliif baakteeriyaan kun gogaa keenya qabatee waan jiruufi seelonni gogaa mataa keenyaa seelotni du'an akka isaan gogaa keenya irraa kaanee deeman akkasumas immoo seeliin dhiiga mataa keenyaa gogaan mataa keenyaa inni haaraan inni fayyaan akka nuuf biqilu waan nu taasisuuf inni baakteeriyaadhaan hubame suni akka ba'uuf baay'ee tokko waan nu fayyaduuf akkasumas immoo furmaata isaa gaarii waan ta'eef sirriitti miisaacii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Inni lammaffaan argiinsa yookiin immoo reetii jechuudha. Yookiin alveeraa isa jennu jechuudha. Alveeraa yoo argattanii firiishii isaa ofii keessanii qopheeffattanii baay'ee gaariidha. Yoo ofii keessanii firiishii isaan arganne immoo isuma gabaa irratti gurguramu alveeraa jettanii akkasumas immoo zayituun yookiin immoo zayitii ejersaa waliin walitti dabaltaniitu rifeensa keessan gogaa isaa irraa kaatanii hanga caafii isaatti garuu harka irra caalu asirratti rifeensa osoo hin taane gogaa isaa sirriitti sukkumtanii miisaacii gochuu qabdu jechuudha. Akka inni baakteeriyaan kun gogaa keessan gadi dhiisee ba'uuf isa kana sirriitti miisaacii gootanii
Isaan booda feestaala yookiin immoo shaawar kaabii yoo qabaattan baay'ee bareedaadha. Isaan shaffanattanii erga isa wajjiniin dhiiga isaanitti shaffantanii yookiin immoo haguugdanii booda dhiifama itti haguugdanii sa'aatii tokko hanga sa'aatii lama ofirra teechistu. Ergasiin booda eega sa'aatii tokko hanga sa'aatii lama ofirra teechistanii booda bishaan labbi jedheen kan nama hin gubne kan hin qorrineen ofirraa dhiqxu jechuudha. Isaan kana lamaan mana keessatti fayyadamuu hin dandeessu. Akkasumas immoo tiitirii ooyilii jechuudha bishaan waliin tiitirii ooyilii yookiin immoo tiitirii ooyilii majama kan maqaan isaa gara hundatti tiitirii ooyilii kana yeroo fayyadamtan of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Tiitirii ooyiliin baay'ee tokko wanta baay'ee tokko gogaa namaatiif gaarii ta'uu jiru wanta sirriitti of eeggannoodhaan fayyadamu wanta sirriitti of eeggannoodhaan fayyadamuu qabnudha jechuudha. Maaliif uumni asiidiidha, amala asiidummaa hin qaba. Asiidiin inni of keessaa qabu kun gogaa keenyaaf gaariidha. Wanti gogaa keenyaaf gaarii ta'e nu barbaachisa ta'e immoo nu miidhu jechuu miti. Kanaaf asirratti of eeggannoodhaan fayyadamuu qabdu. Maankaan tokko yookiin immoo maankaa shaayii lama isiin gaa jechuudha. Tiitirii ooyilii irratti inni biraa immoo aappil sinedariidha jechuudha. Aappil sinedarii bishaan isaa achattoo jechuudha. Bishaan isaa bishaatti dabaltee akkatti noormaalii isaa akkuma jirutti jala rifeensa keessanii yookiin immoo gogaa rifeensa keessanii dibdanii isaan booda sirriitti sukkuumuudhaan yookiin immoo miisaaxii gochiinsa kanas sa'aatii tokko hanga sa'aatii lama ofirra tursiistanii isaan booda shaampuudhaan ofirraa dhiquudhaan mana keessatti yaaluu ni dandeessu. Akkasumas immoo gabaarratti yoo barbaadan aappil sinedar waaw shaampuu kan jedhu jira. Suura isaa isiniif hin galchaa asirra. Aappil sinedar shaampuu jedha. Firii daandruufidha jechuudha. Akkasumas immoo naayitiroojiin shaampuun jira. Gara shaampuutiin yoo ta'e gatiin isaaniillee badaas olaanaa miti, badaas galaandaanaa miti. Namni kamiyyuu bitachuu kan danda'udha. Niizollaa shaampuun jira. Akkasumas immoo kiileriin irree jira. Shaampuun kun isaaniiyyuu muulota haarawaa kam keessayyuu jiru jechuudha. Suusileem shaampoo waaw shaampoon kuni muulota haarawaa keessatti ni argama jechuudha. Suuparmaarkettoota kan akka keerfuur kan akka muulii hunduma jira. Garuu yaa ta'u malee baay'inaan faayinaalitti akkasumas immoo oonlaayinii irratti sirriitti argama jechuudha. Oonlaayinii kan akka Amaazon sirriitti argama. Innis gatiin isaa baay'ee olaanaa miti jechuudha. Isaan kana qofa miti shaampoo hedduutu jira. Garuu isaan keessaa muraasa isaanii isinii fide. Keessumattiyyuu shaampoo kiilerii kana jechuudha namni yeroo fayyadamu argee jiran yeroo gabaajatti yeroo inni irraa balleesse jechuudha. Shaampoo kiilerii kana namni fayyadame ofii kiyyaan argee jira jechuudha. Foroforiidhaa fi inni lammaffaan immoo niim ooyiliidha jechuudha. Niim ooyiliis kan argattanii oonlaayiniidhuma Amaazonii fi noonii irraa kan gatiin olaanaa jira, kan gatiin gadaanaa jira. Isin kaffeetan ajajachuu dandeechuu, xallabachuu dandeechuu isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa irraatiif sagantaan isiniif qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waan na wajjin turtanii fi galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo itti aanuun wal arginutti. Baay baay.